سينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا جالتمتوتا المان أورمو خنتاتني في أورمون الدنيا مرة خيسة جرتن هندنو مي سينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو المان أورمو أكسمتي جالتمتوتا أورمو أوروميا Oromia shall be free. Oromia will be free. Sagalendi lagi famti me. Oromia will be free and Oromia shall be free. Oromo sena Oromo ogu sentanis share wali goda arrantana akuman kaleessa waan ajaiba irraa haasoinetti arralle tanuma sanfakkaatu waan nurraa hafte dubbanna wanni hafte waan ajaibaati saniifuu arrantana obboleeyyan kiyya irrada deebseetiin warreen dhageeniif assalaamu alaykum jaa wa alaykum salaam najalaa jaa nabarreessa wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu nabarreessa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu afaan hundaanu amantii hundaafu barbaachisa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu walin jechuun it is very important because waan uumaa ilma namaa taaneef rabbiifis galata galchaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو بغنا جاي نفتن خنين أورمون تينيس أولسينا نودجي فدا نتي وان بك بلو إسنيك أمنا سبني أورمون تينيس أورمون تيجي إسنيس غلطو ما نف جرادا ولين بونا ميديان خنمان لمفا خنمان را إسنيدا برسوخنا خندورا يرو چانسي بران أركن سنيفو أورمو وان نور حافظ بنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما اللي وان أجايباتين أصدفه وان قبتي أورمون الرتي أسوق عبد الرأي هماتو متي رغدا نبني تلفونا في واني ماسنجر وانا دادات بيزي نغدا humaan qabu jaalala akkasumatti waa'ee sabaate haasoytaa akkasumatti waa'ee jiruu haasoytaa saniifuu obboleeyyan kiyya wanni tun wanni irraa haasoyin waan Oromoo jiruu Oromooti jiruu sabaati sanirraan haasoo barbaadaa waan qalee nurraa hafee irratti daanaa qacellotti waan ejjennoo qabdu waan bareeddu saniifuu yoo sheer gootan irra walnaa dhageessisa ganaadha namni seenne namni haaseenu walii sheer godha akkasumatti qalee fi arra waan deemaa jiru ijoo dubbiin qabnu arra mata duree dubbiin qabnu ijoo dubbiin qabnu ijoon dubbii teenyaatii fi mata dureen dubbii teenyaa rabbii guddaaf galanni haa ga'u hidhamtoonni keenya Jawaar Mahaammadiin hangafii hidhaa ba'uudha jechuudha tan duraa sani hidhamtoonni keenya gabbaa'uudha jechuudha warreen hin bayiniifoo seeftii teenyaafoo warreen hin bayin obboleeyyan keenya isaafnoo maalirraa godhuu qabna qabsoon nuti goone qabsoon Oromoon godhaa jirtu qabsoon daggalaa qabsoon diaspora qabsoon advocacy yookaan immoo qabsoon addunyaa tana Oromoo beeksiftee Oromoodha tan du'aa jirtu tan miidhamaa jirtu empire Itoophiyaa san keessa yoo Oromoon nagee harkatte malee yoo Oromoon abbaa biyyaa taate yoo Oromoon Itoophiyaa saniin deemte yoo hin Oromoon ichi buqqaatee Oromiyaa san fudhatte malee nageen hin jiruun qabsoo nuti goonerraay qabsoo ilmaan Oromoo daggalaa godhaa jirurraay qabsoo ati gooterraay tanarraa takka please share godhi waan irraa haasa'uu qabnu pointii babbareeddu irraa haasa'inaa ammoo ani warreen qabsoo jalarraa hafe qabsoo tanarraa hafe qabsoo dadhabne qabsoo kara deemtu beenu jee hafe ani akka jeenni gabbee dubbatu anna dhiba warri biyya keessa warri arraan tana biyya keessa gartee Jawaar Mahaammad yookaan immoo hidhamtoota jala Orius warri kaleessa akka duu
akka hidhamu godhaa tures waan haasawan irraa babal'inaan takka takkatti haasawina tana wanni mata duree dubbii hin qabnu juuf tanaachuu hidhamtoota keenya kan bahee fi qabsoo teenya kaafe ammas kaafe gadi fageenyaan akkuma kan bahee kun nu gammachiisutti kaafees nu rifachiisu nu anaannachiisu nu bahuu qaba. Silaa bikka takkaa baani maaliif bikka takkaa baasuu baatan yookiin wal duraa booda baasanii yookaan immoo maaliif bikka takkaa baasuu baatan maaliif baasuu dhaban maali kun hundi waan irraa haasofnu jechuudha. Akkasumatti qabsoota na warra gartee hooggantoota keenya ganee ture isaan afaan cacca'urraayis ni haasofnaa jechuudha. Seeftii qabsoo teenyaatiif seeftii hooggantoota keenyaatis irraa haasofnaa jechuudha. Kana hawaasaatu wal dhageeffatee hawaasaatu murteessa. Tanaafu hawaasni barbaachisaa kan rakkate hawaasatti haasawu. Kan rakkate hawaasatti haasawu. Kan rakkoo bahuu fedhe hawaasatti haasawu. Namu mee ilaali. Kan rakkoo bahuu fedhe hawaasatti haasawu. Hawaasni kun utubaa yookaan immoo utubaa qabsoo teenyaatii fi utubaa biyya teenyaati. Naafisi namni walii ida'ame hawaasa guutuu ta'a jechuudha. Saniifuu sheer godhii wal dhageessisaame. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نجلا جاء عن اللين جمتشون كابو في قدان كابو أسرت الأب بدأ قدنين كابو كان هيدا تنو رافع جمتشون كابو هيدا نوبه نون تتوك وان كان الرا أكمل تياسوينا حواسة يتشو وان كان قولو كابو حواسة كابسو تيجي في حواسة qabsoo tanaaf gurra kannee hawaasa yoo godhuu baatellee yaadaan nama cinaa dhaabbatee yaadaan qabsoo isaa godhatu. Saniifuu obboleeyyan kiyya kanneen addunyaa mara keessa jirtan wal dhageessisaa please mee sheer godhaa haa dhageeffatu namayyuu haa dhageeffatu sheer walii godhaa ها الحمد لله رب العالمين ربي قد أفقلني أقو الحمد لله رب العالمين ربي قد أفقلني أقو ربي قد أفقلني أقو شير ولي قدا قامان تنا نين إيقلا بليز أورمو ورئيس كيس جرتن at least هانميو رقيفتو هانميو ولي رابسو ميديا أدى رانمني لقادا yaada dabarfachaa jira mee walumaa galattu takka takka naa barreessaa mee hin arku warreen wa alaykum salaam na jalaa jirtan hundi keessanuu galatooma warreen wa alaykum salaam na jalaa jirtan hundinuu galatooma warreen jiinis ja'a ammoo mee takka takka naa barreessaa sagaleen tiyya qaceelloo dhageeffamti yeroo gargarii eegaa namoota gargariitiif ni dhageeffamti namoota gargariitiif hin dhageeffamtu soo akkas ja'anitti nama barreessaa turanii yeroo kaleessaa fi deengadda oyyaa ni dhageeffamti. Amiin maasha Allah thank you ni dhageeffamti. Yaa fayyaadea galatooma ni dhageeffamti qaceelloo dhageeffamti jaani thank you fayyaadea excellent sagaleen ni dhageeffamti. Tanaafuu obboleeyyan kiyyaa kanneen addunyaa mara keessa jirtan especially yaa warra Saudi Arabiyaa hidhamtoota Saudi Arabiyaa qabsoo Oromootu isin baasa. Rabbii gaditti sababni qabsoo Oromoo kanneen qabsoo godhatan kanneen cichan ammoo garuu irra deebiseetiin isin jaa yaa obboleeyyan kiyyaa yaa warra Saudi Arabiyaa warra rakkoo keessa jirtan warra hidhaa keessa jirtan isinis numa baatan. Namni jiru ammoo maqaa gaariin baha maqaa Itoophiyaa yookaan maqaa mootummaa teenyaan jina please maqaa gaariidhaan yoo baatanis yoo duutellee maqaa gaariidhaan du'i akkana jetteen kadhatin yaa obboleeyyan keenya kanneen Saudi Arabiyaa jirtan kanneen mana hidhaa keessa jirtan dhugaa warri qabsoon goone warri gizee warri qabsoo isiniin goone warri isiniin dubbanne ni jira abbootii garaatisan warreen qabsoo isinii godhu warreen hidhaa jiru akka keessan biyya keessatti hidhamee amma hidhaa bahe kanaa fi kaafe warra daggalaati warra daggalaa qabsoo godhu warra daayispooraa keessatti uggata qabsoo cichee isinii qabsoo godhu yaa obboleeyyan kiyya akkana jettanii waan raamata isiniin qabne waan isinii rifanne waan raamata isiniin goone hin kadhatina
in kadhatina sheer godhe waan rahmata tanaan siidhaamatan dura osoon ijoo dubbiiti jarratti hin deebine yaa obboleeyyan kiyya kanneen mana hidhaa jirtan dhugatti yaa foon kiyya yaa obboleeyyan kiyya yaa warreen ilmoodhaan achi keessa rakkate yaa obboleeyyan kiyya dhiiraa fi dhalaa hawwanii fi ijoollee xixiqqoo ilmaan Oromoo dhaloota keenya yaa future generation warreen tana dhaloota silaa bikka nu bu'u xixiqqoo ilmaan achi keessa dhukkubsatee oowwaa fi kanaaf dhumaa ture warreen hawwan rakkachaa turtan mana hidhaa keessa turtan yaa obboleeyyan kiyya qabsoodha ammoo nama rahmata siin goone hin kadhatin nama rahmata siin goone nama akka ati akkas taatu si gammadu nama akka togguu ati taate gammadu galee gammadu taa'ee si gammadee si laaluu san hin kadhatin garaa jabaadhu at least namuma qabsoo sii godhe kana deeggarii ammoo ni baata duutus jiraattus maqaa bareedaadhaan duniyaa tanarraa deemu takara khayrii dalagattu takara aakhiraatis maqaa khayrii maqaa bareedaadhaan duniyaa tanarraa deemu tan qabsootii fi tan aakhiraatis tan duniyaatii fi tan aakhiraatis wal jala deemti tan duniyaa waan biraatii miti biyyatee irratti abbaa ta'uudha oromiyaa falmachuudha biyyatee falmachuu tan lamada tan dura akhiraa gaafa duutu eega duute booda gaafa qiyaamaatiif sinqii dalagachuu dhugaadha tun sinqii addunyaatiis dalagachuun barbaachisaadha hajannaa jechuudha namni gabroome ibaadaallee godhuu hin danda'u ibaadaallee ibaadaa akka qabduun godhu akka amantii hundatti namni gabroome ibaadaan isaatilleen ibaadaa darreedha jechuudha sadaqa kadhattuu taa'ee hafaa jechuu akka Oromoon sadaqa kadhattuu taanee hafnetti nuti biyya ambaa keessattillee biyya osoo qabnu biyya teenyarraa namni waan biraa godhachaati akka Oromootti sadaqa kadhattuu masgiida sadaqaa wal kadhanneeti masgiida ijaarrannaa jechuudha osoo biyya teenya albuudaa biyya teenya qabeenya biyya teenya gabroonfataa nurraa fudhatee itti faayidoo akka Oromootti masgiida ijaarrachuu biyya teenya irratti Oromiyaa teenya irratti qabeenya Oromiyaatiin ijaarrachuun nurra ture jechuudha masgiida sadaqaa walirraa guurreen masgiida ijaarrannaa jechuudha tunillee sablina tan lamadaa charchii Oromoon kiristaanaa nu wajji qabdi akkasumatti Oromoon kiristaanaatis sadaqaa guurratteeti ijaarrattee jechuudha nu wajji eegaltee jechuudha dura immoo Oromoo kiristaanaa maqaa kiristaanummaatiin Oromoo jalatti qabanii maal godhan qeessiin godhanii ergachaa charchii nagaan itti faayideessaa turanii jechuudha san ammoo adda baatemma Oromoon tiyyatan kiristaanaatis charchii akkuma keenyaas isaanis charchii mataa isaanii maallaqa walirraa guuranii jaarratanii jechuudha laal Oromoo bikkatti miidhamaa jirtu bikka amantiittis garlachuuttu kiristaanaas taanaan islaamaas taanaan yoo biyya teetii irratti abbaa taate immoo albuudaa biyya teetiitiin waan kee hunda gahu godhatta suni ifa tanaafuu amma karaa ijoo dubbii teenyaa hayaanu akkanaan jaa jechuudha tanaafuu Oromoo arraan tana Jawaar Mahamaffaan hidhaabaan alhamdulillah hidhaabaan gammachuu ammoo waan tana booda jiraa beeka gammachuu Oromoon biyya keessa jirtan warreen addunyaa tanarraa Oromoodhaaf tattaaffii godhaa jirtan galatooma warreen qabsoo Oromoo itti cichitanii warri diaasporaa akkasumatti North America gizeen jiru garigariin telefoona nadhee Kanaadaan jenne faa jiru jira baliyyan kiyyame mee ilaala North America jechuun Kanaadaa fi Ameerikaa walitti North America hayyee Kanaadaan si jaarra wal kakalee telefoona nadhee waan akkasii jiru arra Kanadaan sinjaa Kanada Ameerika Austraaliyaa Awurooppaa qabsaa'ota keenya kan diaasporaa kan Suudi Arabiyaa jirtan kanneen biyya addunyaa Arab Emireet keessa jirtan kanneen Keeniyaa jirtan kanneen South Africa jirtan kanneen Egypt jirtan kanneen bikka hunda jirtan bikkaan maqaan dha'een hunda jirtan warreen qabsoo teessaniif hadooddan galatoomaa warri qabsoo teessanirra ciccitan galatoomaa warri kaan ammoo akkaan jeesanii hin beeku warri qabsoo keenya jalaa nu jalaa hafee qabsoon kara deemtu hin beenu jettanii nu jalaa haftan akkam jettaniiti warra hidhame kanaan baga rabbi si baase jettanii atana isiniif hin dhiisa
ani fi tijaanju namaan qabsaa'iniif qabsoon hin godhin deemee baga rabbi si baasee hin jiru warra arraan tana baga rabbi si baasee fi qabsooteenyaan baate wanni jettan shame on you guys qaanfadhaa xiqqollee shame on you guys tanaafu ummata kana firraa gingilchuun beekuun barbaachisaadha jechuu arraan tana Jawaar Mohaammed faa namni hidhees kursii irra taa'ee mootummaa Abiyyiiti jechuu kursii irra taa'ee deemaa akkana godhaa jee raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisaa fi kana ol keessa laaqee warreen daadarkaa irra buusee isaan hidhee eenyu kursii irra taa'ee ka ergatu ka biraati kammoo hidhu Oromoo ka deemee hidhe harkaan hidhe Oromoo arrallee kan baase arrallee kan deemee baasaa jeen ergattuudha ergamtuun Oromoodha ergamtuudhaaf baase hidhaarraa laal ergamtuu tana mee laal kan deemee hidhu qabee ajjeesu hidhu Oromoodha Oromootti erga Jawaar Mohaammed faa warri akkas jula deemee akkasitti maarree jee gabbaasu Oromoodha kakaleessile isaanuma ammoo ka ergatu ka biraati raayyaa ittisa biyyaatii fi Abiyyii faa warra Oromoo dhabamsiisu fedhu warra Oromoon akka iseen hin jiraanne barbaadu warra afaan Oromoo dhabamsiisu barbaadu warra Oromiyaan akka dhabamtu barbaadu warra sirna kaleessaa nurra deebisu barbaadu warra kanaaf ergamaa jechu way ergamtu warreen kana caalaa osoo ijaan arkanii hoggantoonni Oromoodhaa osoo waan kana ijaan arkanii warreen kaleessa Oromoo isin Oromoodha je'aanu himaa ture warreen qabsoo tana keessa ture adda bilisummaa Oromootii fi qabsoo adda addaa keessa warri ture osoo waan kana ijaan laalanii arkanii osoo Oromummaan sabboonummaan dhabamtuu qabdi jedhanii ilmaan kaleessa ilmaan abaaboon isaanii kaleessa nu gobroomsaa ture arraan tana ajandaa abaaboo isaanii fidatanii osoonii fi Oromiyaan sabboonummaan dhabamuu qabdi yoo sabboonummaan Oromiyaa keessa jiraatte Itoophiyaan ni diigamte warra jiru deeggaranii jechuu damooza fudhateeti Jawaar faa ajjeesuuf cacaa jechuu damooza fudhatee Baqqala Garbaa faa ajjeesuuf cacaa jechuu damooza fudhateeti Shamsuddiin Xaafaa faa ajjeesuuf cacaa jechuu damooza fudhateeti Koroneel Gammachuu Ayyaanaa faa ajjeesuuf cacaa jechuu itti jiraachuu kana goonni ani namni ammallee irra deebee ammas irra deddeebee quudhuuf Koroneel Gammachuu Ayyaanaa he is my hero akkaan ani itti yaadu olitti dubbatee lafa kaayaa jechuudha osoo niif takkallee irraan dhiifne mootummaa san keessa dhaabbatee waan isaan godhan itti himaa ture ammallee namni akkasaa ni takkata ni kutee warri akkasaa akka Jaarraa Abbaa Gadaa akka Waaqoo Guutuu kan akka Jeneraal Taaddasaa Birruu kan akka Baaruu Tumsaa kanneen akka Nadhii Gammadaa kanneen akka Buruu Sooboruu kanneen akka Mul'is Gadaa kanneen akka Elemoo Qilxuu kanneen warra isa bee isaanii bee jechuudha yoo isaan taate malee I'm telling you this wallahi sittiin hima waan kana gadi fageenyaanin onneeti jekeessaa sitti hima namni ani duniyaa tana keessatti ilaa amma osooniif straight waa takka keessatti hin arkin straight dogongora tokko keessatti hin arkin qabsoo tana keessatti eegee idaame bar nama Abiyyii wajjin nama Abiyyii barsiisa Abiyyiiti Koroneel Gammachuu Ayyaanaa baliyan kiyya dhugatti yoo ka dubbannu taate nama ejjennoodhaan dura dhaabbatee haga mootummaan tun jirtu haga mootummaan tun waan haqa keenyan kanninitti je'ee dura dhaabbatee malaamaltummaa takka osoo keessatti hin godhin namni itti hime namni na hiiroon number 1 kaninani ammallee hin irraanfanne yeroo hunda Koroneel Gammachuu Ayyaanaati jechuudha haasawasaa ka biyya keessaatii fi akkuma isa itti hidhaa itti olii gadiin deeman jechoonni isaa jechoota lafee diinaa caccabsu jechoonni isaa jechoota sabboonummaa teenya warra diigu mataa irraa muru habaleedhaan onneensaa onnee gootawwaniin amma maqaalee fi kanin maqaan dheen kan Oromoodhaaf wareegaman gootawwan akkasitti madaalamaa jechuudha
warreen akkanaatu hidhatte hafe koroneel gammachuu ayyaanaatii fi fakkiisaa inni immoo he is a unique seenaatu isa dubbachaa jira anaa meeqa dubbachaa jiru ana ka afaan hin dubbatuu miti seenaatu isa dubbachaa jira yoo seenaa bareedduu dalayde ummata keetiif wallaahi al'aziim arra irra guddaa tan bahuu Jawaar Mohaammed faadhaaf gammachuu isaaniitii fi gaddini nan gaddaa jiru gaddini reefu jee mata dureetti dubbii xiyyaarratti gadda isaati jechuudha. Gammachuun nan jee gammachuu Jawaar Mohaammadii fi akkasumatti warreen hidhaa baan hundi isaanii Baqqala Garbaatis ta'e warreen hidhaa baan gammachuun tiyyatan duraasani gaddi kiyyammoo gadda koroneel gammachuu ayyaana tiifi fakkiinsaa hafanii jechuudha. Dubbiin siyaasaa miti. Dubbiin adda bilisummaa Oromootii fi shanee fi kafaa'oo miti. Dubbiin Oromummaa. Oromoo dubbiin Oromummaa dhugaan isinitti hima. Dubbiin siyaasaa kun shaneedhaa tanaaf hambifnee tuni kafaa'oodhaa kanaaf baafnee miti. Dubbiin nama Oromoo tana gammaxxansee dubbatu. Nama Oromoo tana gammaxxansee waa isaa dubbatu. Nama Oromummaa dhabamsiisuu fi Oromiyaa dhabamsiisuu jaalatu habaleedhaan dachisaa ibboodan deebinee akkasitti gannaqu mala biraatti dha'uuf barbaadanii jechuudha. Koroneel gammachuu ayyaanaa he is a unique irra deddeebiseetiin jaa anaami ka dubbatu seenaa isa dubbachaa jira waan inni hojjechee dubbachaa jira yoo ati waan facaafattee muratta Oromoo koroneel gammachuu ayyaanaa ani akkaan jee isa explain godhu hin beeku akkaan jee himu hin beeku Oromoon waa'ee isaatiifis daran dachaa daran iyyitee sossoo'uu qabdi jechuudha. Dhiisi adda bilisummaa Oromootii fi dhiisi kafaa'oo dhiisi damee siyaasaa nama lafeensaa Oromummaa Oromoon abbaa biyyaa ta'uu qabdi jiru yoo adda bilisummaa Oromoon taanes goota namayyuu keessatti barku Oromoo waan tanaas gadi fageenyaan laaluun barbaachisa. Hayyeegaa warri qabsoo irra haftan arraan tanagaa namaatu hidhaa ba'e qabsoo deebi'a warri qabsoo nu jala haftan warri foddaan nu laaltan qabsoo deebi'a yoo deebisanis gammachuu ammoo surrii teessaniif nageen harkattan gisee qabsoo manni Oromoo guunii fi laaffate qabsoo irraa hafaa ogguun manni Oromoo jabaate ogguu wanni takka dhufte qabsoo deebitan nuti ammallee tana hidhamtoota keenyaa hidhaa beef gammanna malee qabsoon ganaadha gabrummaa ajaa'ibaa jala jiran ammallee amma bar qawlaa irraa banee qawweedhaan deemee isaan hidhaa irraa baase waraana Oromoo kan qulqulluu Oromiyaa naa bilisoomtu juu miti gabra namaa ergamuutu isaan baase hidhaarraa tuni dhugaa gabra namaa ergamu Oromoo hiitu warreen kursiirra tattaa'ee raayyaa ittisa biyyaatii fi ergamtuu Abiyyiin raayyaan ittisa biyyaa warreen Oromiyaan akka bilisoomne barbaadu warreen Amaaraa milishaa sodaatu waraana Amaaraa milishaa warra sodaatu saniin bulaa jirti biiti warreen Amaaraa milishaa sodaatu warreen Eertiraa sodaatu siigalee waraana Eertiraatii fi milishaa Amaaraatu biyya bulchaa jira kuni ifa warreen isaanii ergamuutu Jawaar Mohaammed fa'aa akka nama sabboonummaa dura cacee baasee jechuudha irraa kaleessaas warri ergamee dhaqee qawwee fudhatee ummata Oromootti Jawaar Mohaammed fa'aa fi hidhamtoota keenya koroneel gammachuu ayyaanaa hunda isaanii warri qawweetti qabatee qophee lafa kaaya karaa maniidhaa deema mara jirtan jiru dongoraa keenya jechuu dongoraa waa takka hin beekne kasurriinsaa waa takka hin yaadne nama jeesuu malee garaa guuttatee udaanee rafee cawu malee waa takka hin beekne ka udaanee ficcaanee cawu malee nyaatee dhugeetuma itti kannanii sana jechuu kan hin gaddaas isaanis qabu maaliif qaba balayyan kiyya qawweetti garagalfachuu yookaan deemee dagalagalee himtanan dalagu jee onnachuun beeku rabbiin san keessaa fuudhe warra akkasii wali qabatan kanagaa wanni Oromoon itti bilisummaansi itti laamshamaa ooltuuf kuni maali warra Oromoo Oromumaatu Oromoo ziis godhaa jira ajjeesaa hidhaa jira
arra akka nama Jawaar Mahammadiidhaa fi baasee tokkotti gartee hulaa dur hulaa raabanuu fi cacca'uu fi afaan Oromootiin na haasawaa jechuudha. Barka Jawaar Mahammadiidha isaa bar. Ka Jawaar Mahammad qawweetti qabatee edii ergamaa bar. Ergamaadhaa bar. Kan garoolee gammachuu ayyaana ogguta akka maneedhaa qaallitti ogguta akka oggusan faallitti ogguta akka maarritti bikka adda addaa bikka mana taa'ee sigalee milishaan amaaraa mana taa'isee waraanni milishaa amaaraa isaan gargaara isaan akkas goosaa jechuudha opiidiyooti. Yaa loon yaa warra sadarkaa loon addunyaa tanarratti sadarkaa loon aylii qabaachaa dhufe keessatti sadarkaa loon gaafan akkana jee qeereensa samitti darbu leenca sadarkaa akkana jee hiijee cehaa dhufee ka ilmoo isaa nyaatuuf kan akkana godhu baroo keessatti ati ammallee dhaabbattee itti ilaaltaa jechuudha. Ati dhaabbattee ergamtee ajjeeftaa jechuudha. Sadarkaa loon gaaraa aylii horanii jee kana qeereensa akkana ofirraa godhu keessatti. Kana hojii dhaabbatu kana surrii loonii wanni ati loon sanirraa wanni adda nu godha. Wanni looniin beeyladaan animals saniin adda nu godhe yaaduudha. Haqlii qabaachuudha. Wanni loon gaaraatii fi beeyladaa afaan hin dubbanne saniin warra haadhaa fi ilmoo addaan hin laallanne uumaa lubbuu keenyaa qaban beeyladaanis isaan wanni saniin adda nu godhe haadha abbaa keenya obboleeyyan keenya adda baafachuu nuti rabbiin aylii nuu kanne ayliidhaan adda taane malee lubbuun makluuqa kan miila lamaan hin deemu kan miila afran hin deemu makluuqa kaanii fi namaa fi uumaan namaatii fi kaan wanni rabbiin adda godhe yaadu oppiidiyoon hin yaadduu jaarraan abbaa gadaa rabbi raamataa godhuufi gabrummaan akka yaanne si gooti namni gabri ammaas gabri ifiifuu yaaduu je gabra jechuun nama yaanne nama surriinsaa akka beeyladaati kana jechuun beeyladaa Jawaar Mahammad hidhe beeyladaat ummata keenya jeesaa jira ummata Oromoo beeyladaa warra yaanne warra nyaatee dhugeetuma deemu warra namni kun nama kiyya ummata kaan irratti natti aana wajji dhalanne an Oromoodha ifiin jechuun beeyne warra Oromummaa tanatti dhiisu guujanne hayyee juu warra akka sheekootiin teenye tatteessee gizee gorsitu. Nuti Itoophiyaan nuti Itoophiyaan Itoophiyaa miti Itoophiyaa warra akkanaati jechuudha. Warra nuti mootummaa wayituinaa mootummaan rabbiin mootummaan tuqinaa jeemi mootummaa Itoophiyaa rabbiin tuqinaa jee warra akkanaa hojii dhalannee jechuudha. Kaanis achi akkana jee ummata sheekotiin Itoophiyaa jalatti nama qabdu sheekotiin majlisa Oromiyaa keessatti Itoophiyaa abiyyiin keenya bar loleeti lolee dhufee lola isaan na gammachiise sheekotii majlisa Oromiyaadha ta Itoophiyaa jaaruu fi ummata Oromoo abiyyii fi nafxanyaa jalatti yookaan immoo ummata Oromoo mootummaa Itoophiyaatiif milishaa Amaaraatii fi sirna dabre jala qabuu barbaadu sheekotiin majlisa Oromiyaa abiyyitu lola deemee dhufeef celebration gabbaanii haasawanii jechuudha. Kaan kutbaa godhaa jechuudha. Mangisti mootummaa tana mootummaa teenya maaliif jannanni isaanii majlisa Oromiyaa jaaranii majlisa Itoophiyaa keessatti aangoo fudhatanii garaa guuttatanii nyaatanii udaananii rafu hadiisa himanii waa'ee akhiraa hadiisa waa'ee akhiraa himuun barbaachisa waa'ee addunyaa maa haqa dho'isan haqa dho'isuun maal zulmii irraa takkaa jechuudha haqa dho'isuun maal Jawaar Mahammadii fi hooggantoota kaleessa wajji nyaatanii obboleessa kiyya ja'anii ahdii walii seenanii majlisni Itoophiyaadhaa Ahmadiin Jabaliin eegalii hundi isaanii Jawaar Mahammad qeebalanii galatoomi ja'anii qabsoon ati daasporaa keessatti ummata islaamaatiif godhaa turte ummata Oromootiif ummata islaamaatiif godhaa turte dimtsaachinii sammaadhaaf godhaa turte safaaxaami ja'anii qeebala akkasiisan qeebalanii gaafa inni dhame jalaafan rabbiin akkana jee haqa isaatiif falmachuu jecha osoo naman tuqin osoo naman zallamin biyyattii irrattiin abbaa ta'uu barbaada mootummaa tanallee tuqu nagayaan kannaaf garuu ummatni keenya akkana jaalatu ummanni keenya akkanu jaalatu gara filmaataatiin abbaa filamne heddumminaan biyya teenya irratti abbaa taana yoo Itoophiyaa bulchuu dadhabne Oromiyaa bulchuudhaaf harka dhibbarraa dhibbatti ummanni keenya nu filata jee nama akkasii kaadde yaa sheekh nama akkasii dura dhaabbatte yaa sheekh nama akkasii haqa isaa dura dhaabbatte
haqa oromoo dura dhaabbatte yaa sheekha sheekummaan ta'e hadiisni ati nu himtu maal haqa dho'isaa maali hadiisni ati nu himtu haqaa hun dubbattu kuni jechu Jawaar Mohammad wanni nin siniju ni je gammachu ya Dr. Gammachuun waan sheekotiin teenya quraana islaamaa hadiisa quraana islaamaa amantii dhugaa malee waa takka naman barsiifne amantii jannatatti ittiin seennu tan dhugaa tan itti amannu ta amantii dhugaa amantii teenya tan quraana amantii islaamaa tan dhugaa malee kijiban dubbanne tan kijiba akkan dubbanne si barsiiftu tan yoonii fi dhugaan dubbanne ati narraa himiti jettu tan harka qabatteeti dhugaa haaddaa jechuu kana Dr. Gammachuu ayyaanaa isinitti himaa ture dhaabbatee bikka dhugaan hin jirre nagayin hin jiru jee bikka dhugaan hin jirre nagayin hin jiru jechuu sitti himuu ture yaa sheekotii fi yaa abbootii garaa yaa warra oromoo gurgure yaa qeessotii yaa warra oromoo gurgure bikka dhugaan hin jirre nagayin hin jiruun dhugaa oromoo dhoonsitanii oromoon biyyasi bikka Itoophiyaadhaa fi oromiyaan gizee takka waliin taatu je kaati Itoophiyaa jettee ummata naa barsiiftu dhageeffadhu sittiin himaa Dr. Gammachuun Koronel Gammachuu ayyaanaa akkasumatti isaan lachuu gammachuu Dr. Gammachuun bikka nagayin hin jirre bikka dhugaan hin jirre nagayin hin jiru jechuun Itoophiyaa oromiyaa fi oromoon bikka cunqurfamtutti Itoophiyaan nagan harkattu jechuu sitti himaa ture sheekotii isinitti himaa ture maal dhugaa naa himta arra akkam jettee naa dubbatta qabsoon ganu naafatti ani isiniin booyu akka jaarraan abbaa gadaa abbaasaa Hayila Sillaasee jalaa taa'e yaa ergamtuu Hayila Sillaasee taa'e abbaasaatiin je dhageeffadhaa rabbi rahmataa godhuufi abbasaatiin Hayila Sillaaseen abbasaatiin rabbi rahmataa godhuufi jaarraan abbaa gadaa abbasaatiin goonni keenya jaarraan abbaa gadaa rabbi jannatul firdoosaa kennuuf nama akkasiitti dhabnee jechuu namoota akkasiirraa dhalannee jechuu jaarraan abbaa gadaa abbasaatiin yaa ergamtuu Hayila Sillaasee taa'e jeen ilmaan oromoo irraa taa'e jeen uleen irraan booda diina dhoytu qawween diina dhoytu uleen diina dhoytu yaa abbaa si dhoyti jeen irraan booda taa'e jeen haqa dubbanna taa'e jeen irraan booda warreen sheekotiin biyya keessa jirtan ilmaan isaanii isiniif irrifadha an sheekotiin baddeen jirti isiniif irrifadha abbaa ilmaan sheekotii sanii goota ta'a goota akka jaarraa abbaa gadaatii fi goota akka waaqoo guutuu ta'a goota akka elemoo qilxuu ta'a gootawwan keenya ta'a akkas ta'a itti hima abbootii teessan sheekotii harargee naa dhiisa sheekotii harargee waan biraa keessa jiran ammallee irra deebi'eetiin jira tasaanii itti naa dhiisa tasaanii bifti isaanii adda tasaanii sheekotiin harargee ilmaan isaanii faa ni gorfatanii kara biraatti akka isaanii sheeppi godhatan akka isaan barbaadan sani sheep godhatan oromummaa irraanfachuu akhiraas dalagattee oromummaa teetis qabachuu barbaachisaadha jechuu dura akhiraa teeti itti aansee addunyaa oromiyaan bara addunyaadha addunyaa ati deemtee wayin barbaaddee nyaachuuf ummata oromoo nyaattu kanaa bara addunyaa jechuun tan biraatiin oromiyaa jechuun nuufsani oromiyaadhaaf oromoodhaaf oromiyaan addunyaadha akkasi sheekotii harargeetiis taanaan ani waan feetan jaa dhageeffadhu yaa sheekotii harargeetii ala sheekotii harargeetii ala isinii miti isin warra gartee Jawaar Mohammad murteesse bar Jawaar Mohammad murteessanii barboo itti ragaa baatanii bar ragaatti baatanii Jawaar Mohammad itti bar khawsoo halkanii guyyaa oriinu maraatan hunjaani maraataan hunjaan addunyaa tana keessatti warra maraatee jaa warra qabsoo godhu warreen akka keenyaa kan warra godhu tanneen maa jala hin callifne maraatota nuun jechaa turtan maraatuun isin nama haqa fiitiif falmatuuf waan dandeenyu qabsoo godhuun maraatuu miti isiniin maraatoodha jechuudha nuti maraatoo miti waan dandeenyuun haqa
keenya falmanna hin gabroomnu nuti onnee teenye walin laalluun qabnu obboleessa keenya cinaa dhaabbanna qabsoo teenya tan daggalaa cinaa dhaabbanna obboleessa keenya kan biyya keessaa qabsoo godhu obboleeyyan keenya cinaa dhaabbanna gootowwan keenya cinaa dhaabbanna tun sanaman goosiftu dubbiiti jirratti hin deebi'aa obboleeyyan kiyya abbootii teessan sheekotii taara geedhii isaa isin jee tan biraa tan majlisa oromiyaatii fi maarree jettee waan biraa barbaaddu san abbootii teessan itti hima abbootii teessan dhaaphuu yaabba dhaaphu haga irraa ba'aa jirtanii dhiisaa waan kana keessaa ba'a addunyaa tana haga tokko ciraata namni haga tokko jiraata ni du'a fayyadama ni du'a ni dullooma umrii qabriirra jirta akkana jette manguddoon teenya namni qabrii umriinsaa qarreerra jirtu gizee dulloomte jechuudha gizee du'aa deemtu jechuudha namni amata 80 kataa'u akka jaba nama rabbiin umrii kanneef qaama 100 taa'u jarri kaan jara akka qawwisitti amata 150 60 taa'u san jara rabbiin waan biraa kanneef san keessa jiru average namni amata 75 amata 80 taa'u akka jaba keessaafu namni biyya Afrikaa keessatti average 65 70 gadi umrii hagana jiraattuuf umriin tee osoo 80 dhiyaattee 80 keessa jirtu arraan tana gabbaatee ati Jawaar Maammadfaatti ragaa baataa jechuudha. Jiiti tiimi abbaa keetitti tiimi gorsi abbaasni gorfatan taa'ii umrii sadarkaa kana jirta namni duniyaa tana keessatti haga tokko jiraata taa'ii ilmaan Oromoo irraa haqa isaanii haa falmatanii wanni mootummaan sii gootu wanni mootummaan raayyaatti bisee biyyaa sii godhu wanni ilma kiyya jettee fafaarsituuf hin jiru abbaa taa'ii jaatti himaa baatan najaa gootummaa akka jaarraa abbaa gadaa harkattan abbaa kiyyaatu kana jettanii kara biraan kutina warreen ilmaan isaaniittiin dhaamu jira warreen dhugaa ilmaan qaban igguu isaan xuun ilmaan isaanii hin dandeenye nuti Oromoon karayyuu wal diruun gaarii miti arra sheekotii waan akkanaa odeessitu yoo gabbaatee balaaleffatte ilmi isaa maal siin jaa sibira dhaabbatee aajaa qabsoodha garaa hidhadhu abbaa keettiimi gorsaa manguddoo kanaa gorsaa kanan dhaamsa akka nama tokkotti irra deddeebi'ee isiniim sheekotii taan sheekotiin bikka tanaa bikka san hin beeyne sheekotiin bikka tanaa hin beeku immoo tana rageedha nurraa ta'a afa nuti wanni isin hin jennu nurraa ta'a ummata Oromoo irraa ta'a nuti isinit dhaama sheekotee ergoodha nu harargeedha nu isinit dhaama nu Oromoo nurraa ta'a gee haga maqaa keessan gabbaanee dubbannu hifinin eegina nu dhiisaa waa'ee Oromoo irratti waa'ee akhiraatis hima yoo dandeessan waa'ee akhiraatis waa'ee addunyaatis hima waa'ee addunyaa himuu dandeessan mootummaa sodaattan sheekotiin calliftanii tatteessanii waa takka keessa hin jirre galatooma sheekotiin babbaleeytan fut jettaa babbaleeytanii mootummaa faarsitanii Itoophiyaa jettan islaamummaaf Itoophiyaan waa takka hin goone Koloneel Gammachuu ayyaanaa isin himee jira Itoophiyaa fi Oromiyaan waliin taatu gizee hunda gizee takkallee fuuldurallee wal taa'uu hin teessu akkuma Eertiraa fi Itoophiyaa wal ta'uu diddee adda baatetti Itoophiyaa fi Oromiyaanis waliin taatu akkuma Tigraay fi Itoophiyaa wal diddee akkana cici ol godhaa jirtutti laal tirikni gamaa gamanaa positive fi negative unlike charge burn each other yoo waliin dhufe wal gubaa Itoophiyaadhaa fi Oromiyaan waliin taatu wal gubdi Itoophiyaadhaa fi Tigraayis wal gubdi afaanin haaja'anii malee biyya isaanii fudhatanii jiran ati akkamiin yaadda Itoophiyaa tam jala nu godhuu barbaadda nuti Itoophiyaa tam jala yaa sheekha nu godhuu barbaadda Jawaar Mahammad Itoophiyaa jee Jawaar Mahammad kamtu Itoophiyaa jee Jawaar Mahammad bar waan jeef qabaa Itoophiyaa akka keetitti calcee jechaa loolu warreen majlisa keessa jirtan sheekotii kutaa takkaa hunda jilmatti isin hunda warra Itoophiyaa juu dhageeffadha Jawaar Mahammad I am Oromo first je dura Jawaar Mahammad I am Oromo first jechuun I am not Ethiopian jechu hiikkaansi ani waa hunda dura Oromoodhaa Oromiyaadhaa jechu I am Oromo first waa hunda dura ani Oromoodha waa hunda dura ani Oromiyaadha ani Itoophiyaadhaa miti jechu warreen tana beeku diinni keenya
ilmaan kaleessa nu gabroomsaa turan hundi duniyaa tana girgireessan maaliif akkana jaajaani ati sansingaltu am Itoophiyaa jettaa jechuudha. I am Ethiopia first jettaa jechuudha. Yaa sheekoti. I am Ethiopia first warra jettan. Itoophiyaa sanuu I am Ethiopia first sanuu yoo beeytan hiikkaasii yoo beeytan silaa bar nan dhibu silaa Oromoon dhibu bar. I am Ethiopia first. Yoo jettee hiikkaa Itoophiyaa san beeyte nan dhibu hin beeytu akkanumatti jetta wooma afaan si kaayaniif majlisa si banna waan sin jaaniif waan majlisa Itoophiyaa si goona waan sin jaaniif jannata addunyaa keessa si keenya Itoophiyaa tana si maqaa islaamaatiin liid goona waan sin jaaniif zakaan guurrattuu boo zakaan Oromootu si ga'a zakaan amatatti si kannan kabishingaa si guuran tujjaarri si kannu si ga'a Oromoo kami gurgurta Itoophiyaa jettee Itoophiyaa jechuu baattee waan biraa jettee yoo dhiiftee nurraa dhiiftee jaarraan abbaa gadaa umrii isaa qelemoo qilxuu islaamni Oromoo Sheekh Mahammad Rashaad Oromiyaa biyya too jaabar sii jecha haa baatuu lubbuun too sagalee lekka isaa godhaatiin dubbaruu barbaade Oromiyaa biyya too sii jecha haa baatuu lubbuun too jaabar Sheekh Mahammad Rashaad silaa viidiyoodhaan fideetiin isin garsiisa ammoo dhageessanii jettan isin cufti Oromiyaa biyya too sii jecha haa baatu lubbuun too Sheekh Mahammad Rashaad Sheekh Mahammad Rashaad Doctor Professor Scientist Oromoo bar sheekotiin akkanaatun bar Doctor Professor Sheekh Mahammad Rashaad Rabbiin rahmataa godhuufi 8 jannataa ni arkataami ni arkata nama Qur'aana tafsiira 30 afaan Oromootiin lafa kaa'e nama afaan qubee afaan Oromoo akkatti barreessinu lafa nuu kaa'e nama 30 Qur'aana lafa kaa'e Sheekh Mahammad Rashaad Professor Doctor Sheikh Bakri Sabalo Scientist Sheikh Bakri Sabalo Allahu rahmu Rabbiin rahmataa godhuuf Rabbiin jannata 8 kannuuf ni kannaaf warra onneen isaanii dhugaarraa achi hin jenne sheekkotii akkasii qabna sheekkotii yuunivarsiitii Suud Arabiyaa keessatti diini pirezidantii Suud Arabiyaa yuunivarsiitii Suud Arabiyaa kan ture Sheekh Amaan Professor Doctor warra akkasii san falabne warra adda bilisummaa Oromootii fi adda Islaama bilisummaa Oromoo qabsoo teessan godhadhaa jee deeggaru muftii warri Suud Arabiyaa Sheekh Amaan heeraa fi seera dabsaniifi jechuudha heera Suudii keessatti akka shari'aatti himi akka heeratti intala Suudii takka fuudhuun hin jiru garuu Sheekh Amaan Professor Doctor University Suudii kan liid godhaa ture pirezidantii kan ture Oromoo intala isaanii kannaniif innaa kuni ragaadha itti guddanne seenaa ni beeyna obboleeyyan kiyya kan akkasii san faadhaatu qabsoo godhaa ture ati sheekkotiin sadarkaa isaanii parsantii takka hin geenye warreen akkasii saniitu qabsoo Oromoo deeggaraa ture kanneen akka Sheekh Mahammad Amin Karroo kan muftii kitaaba inni katabee fi sheekkotiin takka tan dhugaa dubbattu ugguu waa'ee isaa himtu unbelievable dandeettii isaa warreen akkasiitti qabsoo Oromoo jaarraa abbaa gadaa fa'aa dura godhee qabsoo Oromoo deeggartaa ture ilaa hanga duutti Rabbi rahmataa godhuuf muftii akkasii fa'aa Sheekh Abdurrahmaan Daammotaa Professor Doctor addunyaa tanarratti namoonni akkasii san faadhaatu qabsoo Oromoo hin tuine deeggara maaliif ni beekan dandeettii qaban haqan dabsan yoo haqa kana tuine saba keenya tuine akkamin nama keenyatti hadiisaa fi quraana himnaa jaan jechuu kan akka Sheekh Abdurrahmaan Daammotaa faan warreen muftii warreen hadiisni isaanii warreen arkaan isaanii jannata fakkaatu warreen wanni isaan sitti himan si keessa teessu nyaata sii taatu qalbii si guutu imaanni isaanii warreen akkasii faadhaatu addunyaa tanarratti Oromoo barsiisee Oromoodhaas asiin ga'e jechuu kanaatu Oromoo booda jira ati deddeemtee ludulteen Itoophiyaa jettu maal naa odeessita kana ilmaan kee Itoophiyaa barsiiftee Oromummaan isii jannata bichaa ni beeyna tana na dhageeffadhaa Oromoo sheekkotiin na barsiifte sheekkotii sabboonummaa fi sheekkotii akhiraa dura jannata kee barbaadii haqa keetis falmadhu jettuun nu barsiise dhageeffadhu sittiin himaa sheekkotiin irra sheek maam laal sheekkotii teenya bar waa'ee fuudhaniiti ajjeesanii bar
waa'ee oromummaa irratti maaliif afaan oromoo ijoollee barsiifta maaliif hadiisa afaan oromootiin barsiifta jechuu irratti ati oromoodha oromiyaadha oromee barbaadda jaanii ajjeesan sheek zakariyaa kana ramaanii yaadattan barsiisaa keenya ajjeesanii bara xoolaqii bar xalayaa waan itti kananiifi maqaa oromootiin rarraasanii fuudhanii tumaa sheekticha rabbii isaa malee waa takka sodaan bar nuti sheekotii bar cafaqamtee duute beeynaa bar yaa sheekotii waa takka narkin sheekotii zakaa gurrachaatuma as geesse sheekotii teenya bar oromiyaaf jecha ajjeesanii bar sheekotii tiyya ajjeesanii niin beeka diinni ati irra gargaartu laalaan ati hin dhageeffamne tun an gadin na dhageeffamti obboleessa kiyya sittiin maa dhageeffadhu laalaan ati sheekotii isinitti hin dhageeffamne sheekotii teenya ajjeesan ija teenya duratti nu ijoollee itti guddanne tanaaf ijoollee waan hamtuu biratti hin dubbanne tanaaf ijoollee waan hamtuu hin jenneen tanaaf ijoollee yoo ilmaan diina keetii yoo si guddatanii yoo kan dhabamsiisu ijoolleen wahiin guddatti nuti laalaan guddanne laalaa sheekotii teenya ajjeesu laalaa hoggantoota keenya ajjeesu laalaa obboleeyyan keenya kan akka Muhammad Ahmad Carcaroo fa'aa ajjeesu ija teenya duratti laalaa obboleeyyan keenya kan qabsoo godhu nurratti ajjeesu guuranii ganda keessaa laalaa obboleeyyan keenya kan haraaramaa fakkeenyaaf isiniif hima gaafa dargii ajjeesanii ija teenya duratti san laalaa guddanne sheekotii teenya duratti ajjeesu laalaa guddanne ati sheekotiin Itoophiyaas jettee warra kaleessa akkasitti jeesisan daran kan abaaboo teenya jeese hunda nurra faarsitu sinqee ballu amantii ati deemtuudhaan cerbelaqe arrallee borullee amantii warreen si daran beeku warreen amantiin islaamaa nama dhugaa himurraayi dhageeffachuu taati qofa pireed hiikkaan biraan jiru waan biraa keessan seenu nama dhugaa dubbatu nama haqa dubbatu nama dhugaan dhoosine nama namni maal naan ja'a jedhee dhugaan dhoosine nama raayyaa ittisa biyyaan sodaanne nama abiyyiin sodaanne nama dargiin sodaanne nama wayyaaneen sodaanne nama minilikiin sodaanne nama Haile Sillaaseen sodaanne sanirraa amantii barta nama rabbi malee waa takkan sodaanne amantii isaa isarraa barta nama kanaa gadiirraa kalees wayyaanee jala cacaa turtan sheekotiin kaleessa wayyaanee jala cacaa turtan hundi keessan walaa sheekotiis taanaan hunda tanaafuu arraan tana irraa bu'e amman booda irraa bu'e waa tana ala nafne Dr. Gammachuu ayyaana Dr. Gammachuun isinitti hime Oromoo bikka hayni hin jirre nagayin hin jiru bikka dhugaan hin jirre nagayin hin jiru isinitti hime qaccelloo gabbaasee isinitti hime Itoophiyaadhaa fi Oromiyaan zalaalammaa'u waliin taatu isinitti hime goota keenya Johaar Mahaammadiitu Itoophiyaa jee Johaar Mahammad duba eenyu am Oromoo faristi eenyu jedhiiro naakki jibaa ninki jibee am Oromoo faristi nama biraa jedhiiro dilli amaarri dilli biyya keessaa uummanni Itoophiyaa jiru sun itti bobbee diinni Oromoodha san kijibaa dhiiro waa'ee kijiba na fakkaatti akka ati yaaddutti akkasii akkasii Johaar Mahammad Itoophiyaan inni jee takka illee hin jirtu am Oromoo faristi jee dilasa waliin quba qabna biyya keessatti waa'ee Itoophiyaatiif deemu Oromiyaa fi Itoophiyaa daguuruuf nama Oromiyaa juun Itoophiyaan ijaan nama Oromiyaan jenneen Itoophiyaan juun period nama Oromiyaan nuun juun nuti Itoophiyaa jennaan bikka fedhanitti Itoophiyaa ijaarratanii yoo Oromiyaa Itoophiyaa san hin deemne Itoophiyaa jechaatu Oromiyaa jenna nuti Oromiyaan dhiifamuun taatu tana kanarraa bu'ee garuu Koroneel Gammachuu ayyaana goota keenya rabbi hidhaa baasu waa'ee siyaasaadhaan adda nu baasu amma kanarratti hin deebi'a waa'ee siyaasaadhaan adda nu baasu adda bilisummaa Oromooti yookaan shaneedha kafaa'oodha xibbi warra xibbi kubbaa taphachuu miila lamaan hin beekne san barbaada warri kubbaa miila tokkoon taphachuu beekullee tana numa beeka xibbi siyaasaa kubbaa dhugaan baanu jira keenya xibbi siyaasaa tapha siyaasaa jechuudha tapha siyaasaa taphachuu barbaadan asirratti kan duraa
mootummaan Itoophiyaadhaa feeteetii kan Jawaar Mohammad baafte. I'm telling you this. Kana dhugaa sitti hima. Dhugaa. Jaalataniitii miti. Waan booda jira, waan booda isaan deddeebi'a. Hunda ikoonomiin daaraa mootummaan Ameerikaa gaafa mootummaan Ameerikaa si jala kaate. Dhugaan sitti himaa dhageeffadhu. Gaafa mootummaan Ameerikaa si jala kaate. Raasiyaa miti, Maarroo miti, Arab Imireetii miti, Iiraanii miti, Tarkii miti, waa takka rabbii gatitti yoo rabbiin si godhe malee, yoo rabbiin Ameerikaa sirraa dhoorke malee, yaa waylak. Raasiyaa, Chaayinaa, Tarkii, Maarres, Arab Imireet, Suud Arabiyaa, kanaa Itoophiyaa, Ameerikaa jechuun is not easy. Dhugaan sitti hima. Ameerikaan tan dura Itoophiyaa ta gargaartu Israa'el qat goote. Kasila gargaartu. Sitti hima dhageeffadhu. Tan lamada number 1 inamin ummata Oromoodha. Faransaay qat kasila gargaartu. Sitti hima dhageeffadhu. Ameerikaanis dargaa mataasii qabdi. Walaakka Jaapaan maarre dargaan Ameerikaadhaa osoo Ameerikaan loltuu Itoophiyaanuma gargaarre. Tana quba qabaadhu. Dargaa jees hin jennu warra Ameerikaan hukumeetu. Warra Ameerikaan olii gad deemi jettuun. Arraan tana Itoophiyaan ni gargaarti? Hin gargaartu. Laali. Ingiliis. Laali. Gaafa Ameerikaan si jala kaate. Yaa waylak. Tanaafu ikoonomiidhaan Itoophiyaa daaraa godhuun ammaan tana. Karaa hedduudhaan karaa isin hin beeyne. Karaa uummanni gari hin beeyne. Karaa addunyaan informeeshinaan takka takkaan irra dhaqqabaa jirtu. Ameerikaan tanaan godha taniin godha isin hin jettu. Wooma godhamee garta. Saniifuu Abiyyiin mootummaan Itoophiyaadhaa Ameerikaa arrabsaa oolu, Chaayinaa fi maarree jala deemaa oolu, hiddi isaanii nyaadhamaa dhufu jiru tanu. Dhuga. Ikoonomiidhaan diis. Karaa hundaanuu tanaafu jaalateetiin kan Jawaar Mohammad sidhaa gabbaase. Jaalateetiin kan Koloneel Gammachuu Ayyaanaafas baasuu ta'u. Yoo achi keessa dhiise siyaasaa tolfachuuf Ameerikaaf yookaan immoo mootummaa waan boodaa isa dhiibu kanaaf yooni fi jara kana baasee jara kan dhiise jara kana waliin dhoyne jee naaf si gowwaa ta'uu hin qabnu. Dhageeffadhu Jawaar Mohammad. Lifetime isiniif jecha qabsaawaa jirra haga dandeenyutti. Listen, naagayaan Jawaar Mohammadin. Waan kana naagayaan please warreen bira jirtan amma. I think akka dhageeffatu yeroo isa qunnamni jiru warra isa qunnamurraa tokko sila. No. Yeroo isa qunnamnee isaa hojjaa haasa'u nu qabnu amma. Ammoo baga rabbi nagayaan baase baga gammannee baga namuu gammade ammoo Jawaar Mohammad dhaamsa kana dhageeffadhu please. Yeroo biraa yeroo turre waliin haasa'uun keenya oolu ammoo amma dhageeffadhu. Waan kana dhageewuun ooltu. Obboleeyyan kee kan hidhaarraa boodaafe. Obboleeyyan kee kan hidhaar si boodaafe. Please. Wanni isinii deemaa waan biraati jechuudha. Polotikaa biraatiin xibbi waan biraati deeman. Ejjannoon teessan takka ta'uu qabdi jechuudha amma booda. Waan dabareerraa barachuun gamnummaadha. Jawaar Mohammad akkasumatti Baqqala Garbaa akkasumatti warreen polotikaa adda addaatiin hidhamtan warreen kafaawoodha. Isin warra hidhaabe warra biyya keessa taa'ee isinuwaafuu dubbachuu sodaatu paartii teessan ta'e warra isinuwaafuu paartii teessan ta'e isin maqaa keessan dhee dubbachuu sodaate. Animaas Dr. Professor Dr. Ani kan jiruun beeku. Itti gaafatamaa kafaa'oo fa'aa ta'anii miseensa kafaa'oo ta'anii warra isinis biyya keessa ta'anii gaafa wayyaanee tokko isin lallaban arramoo dubbachuu sodaatan. Warreen isin wajji nyaachaa turan warreen isin ganan Jawaar Mohammad. Saayiboonni keessa warra isin wajji qabsoo godhaa turan warra isin ganan hedduu isin hidhamuun nuuf gadda du'ateenya. Wanni kana akkanaatuun hacaaluu nu dhorkite. Wanni du'aa caaluutuuf akkasin nu boochise. Waan dhufaa jira dila kana beeynaaf
ananne bu'aa turre qabsoo godhaa turre ammallee qabsoo isiniif sosso'aa turre ammoo wanni niin siidhaam Jawaar Mohaammed obboleeyyan keenya kan hidhatte hafeef ejjennoon takka ta'uu qabdi kafaa'oo adda bilisummaa Oromooti shanee wanni ja'anii arraan booda tunuu adda isin guuruudha akka isaaniitti isin baasanii isaan dhiisuun adda isin baasuudha garuu isinuu shaaxira ammoo waan dabreerraa barachuun barbaachisaadha waan kalee ta'erraa barachuun barbaachisaa arraan booda kanaan maarroo kun haa galuu kun maarroo nuti takka maqaa siyaasaa addaa qabaannu malee ejjennoon teenya takka lamada qawwee ni kan lamada qawwee jaarranna malee lamada nama qawwee hiikkadhaa maarree maqaa da'u du'a teenya isin ajjeefte bar isin nama du'e bar lubbuudhaan jirtan malee Jawaar Mohaammed bar lubbumaan jirtan malee bar nama du'e isin hundi warra hidhame nama du'e nama ajjechaaf isinis barbaadanii ajjechaan marra meeqa isinirra godhamte nama marra meeqa wanni taatan akkuma rabbiituun katabaminiin asitti isiniin katabaminiif haftan malee akka nama du'etti if lakkaa'uun yeroo hunda dirqama keessanii dirqama keenyaa jechuudha. Akka nama Hacaaluu wajji rafaa jirutti if lakkaa'uun isin nu osoo hin ta'in isin warreen biyya alaa tana keessa deemee paasapoora kaa'ee gaafa siisanii gaafni onneen seentan gaafa paasapoora keessa qabsotti idaamte takkaan rafne qabsaa'ota keenyaaf including you Jawaar Mohaammed isin cufa gammachuu ayyaanaa daran Koroneel gammachuu ayyaanaa daran warreen jechoonni seenii onnee nama seenu tanaafu dubbiin amma dubbadhe tanaafi miidiyaa irra gabbee waan biraatiif miti kana keessa onneen na buttee tasheekotii isin gantee fi isinitti ragaa baatee fi Itoophiyaan deemtee loltii fi maarree jettii fi Itoophiyaan teenya maarree warra jaan kana hunda onneen na buteetiin raase yeroo hunda maaliif warreen nu gobroomsu tanneenis warra nu gobroomsu irraa takka warri kana godhatu isin ammoo wanni niin gabbeef arra kaleessa qaceellottiin dubbadhe qaceellottiin takka lafa kaayee dubbadhe waan narraa hafee jira wanni narraa hafe obboleeyyan keenya kan hidhatte hafe kanaaf ejjennoon teenya takka ta'uu qabdi qilleensi kan gidduu seenne Jawaar Mohaammed dhaamsiin sidhaamu dhaamsi Oromoon sidhaamtu hundi kanaa jechuudha qilleensi tokko arraan booda maqaa tokkoon isinii qabsaawaa jira maqaa tokkoon namuu isin jalaa hafee ni beekta waa'ee North America namni torbaan tokko dalagaa dhiisuu fi guyyaa tokko dhiisuun sabaataa more than 1 year amata tokko ol amata tokkoo fi baatii ja'a ol ilmaan Oromoodhaa warreen isinirra cichan qabsoo dhiisanii niin galatoonfadha rabbii gaditti warra isiniif qabsoo godhaa ture san keessaa nama tokko nuti warra isin gane isin hidhamuun nuuf gadda garuu baaqaa callaatu adda ba'e Jawaar Mohaammed dhageeffadhu baaqaa callaatu adda ba'e baaqaa callaa gantuu dur qabsoo gante osoo hin ta'in gantuu qabsoo bara warraaqsa qabsoo Oromoo kan dhugaa kan daayasporaa kan poolitikaa kan addunyaa kan poolitikaa kan Jawaar Mohaammed sossoosaa turte baaqaa callaa gantuu kasi ganee fi hiriyaa gaarii fi hiriyaa hamtuu nama dhugaa deemuu fi nama dhugaan deemne nama ati kaleessa jibbaa turte kasi zalaalam ati hidhamnaan moxxoo hidhatee qabsoo sii godhee jira jechuudha. Kakaleessa immoo soo jiraachaa turerra. Kakaleessa yaada adda addaatiin si dura dhaabbachaa ture si gorsaa ture wal dura dhaabbachaa turtan takkaa eegaa ati hidhamte Jawaar Mohaammed si jalaa nafne namoonni akkasii. Namoonni si dura dhaabbachaa ture waan yaadaan si dura dhaabbachaa ture kanatti haa goonu waan kana haa goonu jee si dura dhaabbachaa ture akkasumatti haqa saniif jecha takkaa si jalaa nafne warra si jalaa nafin warra akkasii thank you jiin gabbayeeti warreen kaleessa wal dura dhaabbanne qabsoo godhaa turtan qabsoo tana nuu fi Oromiyaa fi Oromoof jecha nuufis qabsoo godhaa turtanii nu jalaa nafin thank you jiin gabbaye tanaan si dhaamaa jechuudha. Qabsoo Oromoo tan bikka lamatti isaan xibbi addaan baasuu deeman tana ni beeyta bikka waan kalee dabreerraa akka
barnoota fudhannuun dhaamsa akka nama tokkootti Oromoo hundaa fi fakkaataa akka keetii hundaafuu dhaama. Fakkaataa akka keetii hundaafuu dhaamaa jechuudha. Tuni tan ilmaan Oromoo hunda keessa jirtu. Hooggantoonni kaleessa si wajjin luxlu jechaa ture hunda abbootii garaa ta'anii. Kakalee karaa kanaan goona Jawaar keenya karaa saniin goona sinjee wal dhabdan takkaas jalaa nafne. Jara sanii wajjiniin naa himan mataa na nyaatan nin jaaladhe akka malee nama dhugaa ta'uu isaaniitiin arkee jechuudha. Isaan irraa isaa haasa'uun barbaadaa jechuudha. Tanaafuu gabbaatee thank you jettaan jechuudha warra akkasiitiinis. Warra ilaa hanga wareegamaa si jalaa nafin. Warra akaleessa immoo saahiba keen ta'in. Warra kanaati jechuudha namoonni dhugaa. Namoonni kaleessa hojii nyaachaa ture qabsoo hojii godhaa ture. Illima keessa seennaan si jalaa hafanii illima biraa karaa duraanis nyaata si hojii nyaachuu fi si hojii yaa'an malee warri san Oromiyaa si hojii bilisoomsanii abbaa dhugaa akka keetti ta'uufii miti. Si faayidoomuudhaaf si hojii si jala yaa'aa turan. Warreen si faayidoomu si jala yaa'in warreen karaa kanaan goone jeessi mormaa ture ati rakkoo seennaan si jalaa nafne. Sani obboleeyyan kee kan dhugaa. Obboleeyyan kee kan dhugaa Jawaar Mohaammed. Dhugaa sitti hima. Warreen atii fi isaan waliin mormaa turtanii qabsoo tana keessatti si jalaa nafin ilaa amma warreen sanii wajjiniin hojjechaa jira jechuudha. Tanaafin jechoota isaanii guun dhaga'u yeroo san nama dhugaa ta'uu isaanii naa gale. Nama dhugaa ta'uu isaanii saniifin irra deddeebisee thank you jiini jaa. Namni dhugaa sani kaan gantuu ta'eeti achiis ari'anii si biraan taane Abiyyi biraan taane Oppiidiyoo biraan taane Nafxanyaa biraan taane bikkuma isaan jiran wallaallemma. Warri si gane Abiyyi biran jiran Abiyyiinis ari'ee bikkuma jiran hin beeynu kaan daayispooraa deebi'ee kaan bikkuma jiran hin beeynu kaan faamilii isaatiin wal dhabe obboleessaa obboleettii hojii wal dhabe taa'ee jennee si dadhabne kaan faamilii wal dhabe kaan obboleessaa wal dhabe kaan du'aan deemuuf sanii wal dhabe hayni keeysan hayni Oromoodha. Si alattis Rabbiin dhugaa waan jaalatuuf akkanatti xaarii bittiin isaan godhaa jira jechuudha. Kanaafuu warreen dhugaa sanitti qabsoo teessaniif ciche thank you jechuuniin isin barbaachisaa. Nutilleen ammoo haqa keenya waan dandeenyu isaanii wajji godhaa turre ittis jirra qoma dhabbannee dubbanna ilaa ammatti. I'm telling you this. I'm telling you this. This is a fact. Waan dhugaa. Waan in dhara tokko keessan kaayin. Waan in North America keessatti ilmaan Oromoo hundi beekan. Waan addunyaan hundi beektu. Waan mana tatteenyaa haasawaan. Poddaan tatteenyee si ilaalle yaa Jawaar Mohaammed nuti. Sacrifice goone. Waan diasporaan godhuu qabdu ol goone. Ammoo tan fuulduraa Rabbiin akkaan siin jeesanitti politikaan adda ta'uun adda baatee yookaan immoo addaan isin baasuuf adda bilisummaa Oromoo shaneedha yookaan kafaa oola jaanii xibbii tana mala itti dha'uun barbaachisaadha jechuu. Goota keenya Koroneel Gammachuu Ayyaanaatii fi Abdii Raggaasaa gootawwan keenya isin boodaafuun Oromiyaadhaaf du'a. Nuuf du'a nuuf cabina. Isinidhaa baasanii isaan hambisuun nuuf du'a nuuf cabina lamada cabina ammas ajandaa biraat ni beeytan jechi ati dubbatte Jawaar Mohaammed hidhamtoonni warreen na eegaa ture jarri kun bahuu malee hin bahu jechuun hundaafuu ta'uu qabdi silaa. Ammoo haa taatu yaa Oromoo tokko ta'a waa hunda keessatti. Jaabbalee kiyya ta'a walirra dhuma. Jaabbalee kiyya akka abaaboon teenya warreen qabsaa'onni keenya Islaamaa fi Kiristaana addaan hin baanu jaanii
walirra dhumanitti walirra dhuma. Wal dura hidhaa baatanii wal duran gammadina. Oromoo tokko hidhaa bee tokko hidhatti hafuun cabina keenya. Tana irra deddeebiseetiin isiniin jaa. Dhugaan qaba yoon dubbadhees. Mana taa'an turre qabsaawaatiin ture. Tagaan danda'utti. Akka xiyyaati silaa biyyatti qabee nama qawwee qabatee waa godhu. Dhugaa. Obboleeyyan kiyya addaan isin baasanii ammaas addaan isin baasanii achi ilaalee harkan mallee yoo dandeemte garuu hin dandeemtu nin shakke. Oromoon takka waliin hidhamtee diinni waliin maniidhaa tokko keessatti hidhee kaan baasee wanni isaan hidhamaniif Oromoo isaan lachuu. Garaa hidhadhu. Oromoo kaan baasee wanni isaan hidhamaniif Oromummaa. Kiristaanummaa fi Islaamummaa fi miti. Waan namaas saamaniifi miti. Ani nanne isaa to'atee fi miti hidhaman. Isaan nama dhahee ani hin dhoynee fi miti isaan hidhaman. Ati Oromoodha. Oromiyaa falmattaaf malee Itoophiyaa falmattaaf miti. Maqaan shanii fi maqaan kafaa'oo fi maqaan adda bilisummaa Oromoo nothing waa takka illee mi. Oromummaadha wanni tana hundaan deema. Garuu hidhamtoonni keenya mana hidhaa tokkotti hidhame diinni nu adda isin hin fille mana hidhaa tokko keessatti isin hidhe. Hidhaan teessan Itoophiyaa keessa bikka biraatii mi cufti. Ammoo isin itti waliin filina. Tanumaan isin hidhaama. Diinni isin hin fille mana hidhaa tokko keessatti isin hidhe. Ogguu ati bahi ati taa isin jiru maaliif deemaa beekun ijoolleen xixiqqoo nuuni beeyti. Tanumaan isin hidhaama. Diina mana hidhaa keessatti isin hidhee tokko isin godhe mana hidhaa keessaa isin baasee maas adda isin hin godhin. Jecha kiyya kana dhageeffattanii diinni mana hidhaa keessatti isin hidhee tokko isin godhe mana hidhaa keessaa baasee maas adda isin hin baasin akka duraanitti. Diinni mana hidhaa keessatti tokko isin godhe mana hidhaa keessaa isin baasee adda isin hin godhin akka duraanitti. Gorsa kiyya kuni kan uummanni Oromoo hundi mataa keessaa qabu. Tanumaan isin hin jaa waan na dhageeffattaniif galatoomaa. Waan na dhageeffattaniif obboleeyyan kiyya galatoomaa. Mee assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Bikka takka rabbii guddaaf galanni haa ga'u as keessa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbii guddaaf galanni haa ga'u jaa. Hidhamtoonni keenya boofu. Barreessaa namu. Ka afaan hin jettanii fi kaan barreessaa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Warreen alhamdulillahi rabbil aalamiin jechuun beekne. Galanni rabbiif haa ga'u jaa si katabe. Yaa obboleessa kiyya yaa obboleettitii. Barreessi. Guuti as keessa alhamdulillahi rabbil aalamiin jii. Galchi rabbii keetiif galata. Waliin haa galchinu. Kana wanni nuti qabnu. Waliin dhufeenyi keenya humna teenya. Waa waliin dhufnee waa waliin jechuun waa waliin gorfachuun humna teenya. Alhamdulillahi rabbil aalamiin jii barreessi as keessa hundi keessan. Warri alhamdulillahi rabbil aalamiin barreessuu hin dandeenye. Rabbii guddaaf galanni haa ga'u takkuma hiikkaan isaa. Rabbii guddaaf galanni haa ga'u jii. Thanks for God. Rabbii guddaaf galanni haa ga'u. Nama rabbii guddaaf galata galcheetu namaaf galata galcha. Nama galata siin galchine maasati. Nama galata siin galchine lamada tolan oolaniif. Kuni
barbaachisaadha jechuudha. Nama tola ooltee fi galata siin galchine maal jettee Oromoon akka rabbiittis akka ilma namaattis rabbiin guuza fayyaadee hin qabne sin oolchinii jechi Oromoon. Guuza fayyaadee hin qabne rabbi sin oolchinii. Rabbii guddaaf galata galchinee namas nu gargaare ka Oromoon ta'in fayyaadee jechuun galatoomi jechuun barbaachisa jechuu asirratti dhaamsinee hin dhaamu wal galatoomfannaa miti naati. Namoota akka keenyaa namoota nu jaalatu namoota qabsoota hin nyatane gargaaru fayyaadee galatooma thank you isinis haqan hojii qabdanii jettee galatoomfachuun abbuma feetee barbaachisaa. Kanaafuu namni ati galatoomi hin jenneen galatoomi hin jenneen hin jiru. Rabbii guddaadhaan galatoomi jettee eegas booda galata galfattaa akkasiin jaa waan bareedduu haasoinee dhaamsi kunis akka nuu ga'u asuma irrattiin dhaabaa arraa fi assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Yoo badii asirratti badii waniin haasee yooniin badii kaniin haasa'u taate na barreessaa keessaan na dubbisaa waaniin dogongoroon kan as keessa dubbadhe yoon waa'ee namoota ummata Oromoo ganuu kana namoota sheekotii taanaanis qeesotii taanaanis hoggantoota keenya kan dur amma gane taanaanis abbootii garaa taanaanis ifatti asirratti dhokattee na balaaleeffachuun mirga keeti. Keessaanis natti himuun mirga keeti. Ani immoo beetiin dubbadhe ifitti amaneetiin dubbadhe. Abbaan fedhe gabbahee dubbatee na balaaleeffachuu danda'a. Yoo haqatti qabaate ani haqa jeetiin dubbadhe waan ummata Oromootiif jecha. Nama ummata Oromootiif haqan dubbanne arraas borus dhugaan dubbanne nama dhugaa dubbatus dubbanne nama kijiba dhoysus dubbanne nama abiyyi as laalaa achi laalaa haasa'us ati nama haqa dhoysu hadiisa nutti himiniidha nuti. Qeesotis nama haqa warri haqa dhoysitan amantii teessaniin ummata Oromoo fajaajeessina. Ummanni dhugaa dubbatu amantii isaa barsiisu. Tana kabiraa hoggantoonni keenya warreen dur qabsoota godhaa turtan warreen gantanii abiyyiidhaaf yookaan mootummaa Itoophiyaatiif gabbartan gaafa bilisoomuun oollu karaa jirraa isin garsiifnaa yoo hangasitti kutuu baattan. Hadura duu rabbii beeka. Haga duunutti immoo ni falmanna nuti. Isinis haga duunutti gabrummaadhaaf nu qaadima. Kanaafuu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ilmaan Oromoo kan addunyaa mara keessa jirtan hundi keessanuu waan na dhageeffattaniif galatooma dhaamsa kiyyaas bikka barbaachisaa ta'e naagayaani isiniin jaaladha waan gaariin dubbadhe ittiin mana yooniin tana keessatti qurrama osoo hin beeyne beekaa osoo hin ta'in osoo hin beeyne dogongora waan hin taane kan hin dubbadhee isin aarsu yookaan immoo isin muufachiisu ta'e dhiifama naa godha keessaan na dubbisaa yooniin dogongora dubban tana alatti immoo yoo haqa taate assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ilmaan Oromoo jaalatamtoota Oromoo kan taatan hundi keessanuu fayyaadaa waan dhageeffattaniif fayyaadaa waan wal dhageeffanneef bikka dhugaan hin jirre nageen hin jiru. Bikka dhugaan hin jirre nageen hin jiru. Oromiyaa fi Itoophiyaan yeroo takkallee waliin taatu. Wal gooti. Oromiyaa fi Tigraay gizee takkallee waliin taatu. Akkam wal gooti. Wal gooti. Oromiyaa fi Eertiraan akkam wal gooti. Wal gooti adda baate. Akkasi. Itoophiyaa Oromiyaan beeyin hin beeyin. Itoophiyaa Oromiyaan beeyin hin beeyin. Oromiyaa Itoophiyaa beeytu immoo nuti Itoophiyaa jennaan. Hanuma. Warreen biyya as teessanii aboota akkaan irraanfadde way. Warreen as teessanii warra biyya keessaatiif hojii qunnamtii goonee maarree gooneettan. Warreen dirree dhawaatii fi Adaamaa fi Finfinnee fi maarree warra isaanii hojii dalagu maarree goonee isaan hojii hiriiroo umnee maarree jettan hin gowwoomina. Warreen biltsiginnaa taatanii qabsoo keessa haftan as keessa jirtan milisootaa keessa jirtan isan ni beeytan. Warreen dhokachaa qabsoo gootan gizee feetan baddan qabsoo keessaa warra qabsoo keessaa baddaniin baana
warra biyya keessatti ummataa wajji maarree goonee yaa akhi hin gowwoomin gabbayii qabsoo godhe yookaan immoo deem qabsoo keessa isiise nagatti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجا وانت نباسو دي أجايبك أنواو جوخان لو جيتين تكبا تاي تشوف الآن سعر ما شاء الله نجتي أورموتي يا مسلين جال الله نجتي